akkasiin hin dhufne kan godhe isii mataa isii osoo hin taane yookaan karaa dhabdee daandii dhabdee osoo hin taane anaaf jechaadha. Wanni isiin natti hin tuutu naan fudhatamneef erga isiin illee viidiyoo san gadhiista illee dubbachuu qaba. Hiriyoonni illee beekuu qaban waan jedhu waan kana gadhiise. Kitaaba jireenya isiitiif namni barreesseef akkasiin hin dhufne taasise yookaan nama dhooge malee jannaan. Kafani alhamdulillah my God is sanu wari na fara wata subscribe like share wala manu wala chuma akasuma muni YouTube subscribe iya kasi ya tani bari satu tambah itu jira sirri da subscribe sini kuna aku takin kamu lakini mo warrin an damsa kawaje jura suma kesate warrin YouTube banatani uga video namarratti irratti chantani fakkeenya fi YouTube tokko seentee yoo laaltu indaalle kan video namaatu irra baay'ata jechuudha. Sanirraa of qottaba kun dhaamsa namoota YouTube banataniif maaliif YouTube video dhuunfaa kan kitaanillee karamara guddadhe yookiin immoo daraja guddaa ga'ee osoo hin taane YouTube video kan kee dhuunfaa barbaada waan ta'eef video namaa warra irratti caantan YouTube subscribe godhi jettanii subscribe godhi jechuu waatanillee faayidaa takka hin qaba hin jedhu hin qabutti fudhadha. Maalifu YouTube kan barbaachisu video dhuunfaa kan keetiitii fi yaada kan kee feetu video nala hojjedhu hin dandeessa. Namoonni video illee hojjechuu hin barbaanne mirga qabda jechuudha. Garuu immoo YouTube hin beekamu hin beeku video namaatirraa hin beeka akka hojjennu jechuudha. Kanaafuu warri YouTube namaatirraa hojjetan ofuma eeggadhaadha. Kun yaada mataa kan goote isiniif dabarse jechuudha. Yaada ani qabadhee dhufe maaliin isinii fakkaate amma garuu yaanni ani qabadhee dhufe yaada meta ilma nama lamaati jechuudha. Fakkeenyaaf nama lama nama wal jaalatan haa jennu fakkeenya yoo qabalu ta'e fakkeenya isa kanarraa wanti ani fudhachuu fedhii qabu maali ifa mana godha maalifu yaada namu yaada mataa isaa qaba waan ta'eefu ani yaada kana wanti dhiyeessuu barbaadeef waan tokko jechuudha. Akkasuma abdii mashallah galitumi maaliif yaa kursoota baay'ee nuuf kennaas turte. Sirraas waa barachaa ture sirraas waa hordofaa ture akka mataa kee yaadetti baay'eedha fakkaatan akka isaallee hedduudha Oromoo keessaa namoonni yaada gaarii namaaf dabarsan akkasuma immoo innis jannarraa haasee jannallee isirraa haasofti garuu immoo an akka yaada kee yaadetti koomentii baay'ee dubbise jechuudha. Koomentii baay'ee dubbise keessa maaliif koomentii isaa jalatti akkuma koomentii isaa barreessate koomentii namni dubbise namni barreesseef ni ilaalta jechuudha. Koomentii isaa barreeffame keessa hangan arraatitti koomentii tokko bichaadha. Koomentii xiqqoo yaadni isaa naaf ta'uu dide maalifu namu yaada mataa isaa qaba. Namu yaada mataa isaa namni tokko erga miidiyaa irratti bahee namu yaada mataa isaa garagaraa dhiyeessuu fi danda'a waan ta'eef garuu immoo sirriidha abdiin akka gorsaatitti sunni laakiin inni yoo prank illee nu godhe nuti wanni irraa bahee nu hin jiru akka gorsaatitti nu godhe yoo prank illee ka ta'u ta'e nuti irraa bahee takka illee hin jiru jechuudha. Garuu ani yaanni ani qabadhee dhufe maal dhugaayyuu osoo ta'e wanti akkanaa kun isumaa dhiisaa kaniin akka isaallee yoo ka jiraatu ta'e yaanni akkanaa kun yoo ka dhugaayyuu ka ta'u ta'e magaramitti fudhatamuu qaba. Yaada nama lamatu furuu qaba malee abadan namni biraa itti seenee furuu hin danda'u. Garuu immoo fakkeenyaaf ati miidiyaa irra erga ta'e miidiyaa sirriidha yaada namni garagaraa si dhiyeessuu danda'a. Garuu yaada mataa kan keetiitiin deemta gorsoonni yoo kasii kennamu ta'e wantoota gorsa san irraa fudhachuu dandeessa. Itti aansuudhaan immoo wanti ani jechuu barbaade maaliin isiniif fakkaate abdiin namatu gorsa jannaa jechaa ture achi keessatti laakiin wanti kun yoo prank ta'e dhiifama isin jedha. Allahu a'lam maaliif namni tokko yeroo baay'ee prank nama godhu baay'ata waan ta'eef warri miidiyaa kuni gariin prank nama godhu baay'ata waan ta'eef dhugaas ta'e sobaas ta'e to an akka gorsaatti ittiin fudhadhe wanti kuni qaldiis ta'e laakiin prank illee yoo kan godhu ta'e abdiin dhugaa rabbiitti an akka mataa kiyyaatti akka namitti fudhadhe maaliin isiniif fakkaate akka gorsaatti fudhadhe jechuutaan abdiin ilmii keessaa nuuf kennimaa waan akka nuti isiniif fakkaate. Akka walii galaatitti gorsa guddaa nuuf kennee jira jechuudha. Inni gorsi inni nuuf kenne maal inni of eeggannoo qofa osoo hin taane namoota jecha namaatiin deemaniif akkasuma sirriidha garuu yaada nama lamatu fura malee
yoo jawaatte attaan yoo jawaatte akkasittuu namni itti dhiyaatu xalqaa seenuu danda'a yookiin jidduu keessa seenuu danda'a malee maaliif fakkeenya nama lama san yaada akka itti dura waliin eegalteen isin lamaan qofatu furuu danda'a malee namni biraa abadan waliin furuu hin danda'uusi hin barbaachisuusi. Kanaafuu ani garuu yaadni ani qabadee dhufe maal isin fakkaate abdiin nama yaada namaatiin deemu jedhe. Abdiin nama yaada namaatiin deemu jedhee gorsa nutti kenne jechuudha. Nama yaada namaatiin deemuuf sirrii jedhe nama yaada namaatiin deemuuf duwwatti deebisu ilaalcha ati qabduudha gorsa ati qabduudha waan mul'atu yaada namaatiin deemee duwwatti deemuu jireenya isaallee duwwatti hambisu namoota akkanaatiif garuu gorsa guddaan nuuf kennee jira. Ani baay'een jaalladhe haasa isaa. Ini jiru osoo taane namoonni akkanatti jidduu keessa namni yoo seenee bari inni ka akkanaati bari isiin ta'a akkanaati dhiiras ta'e dhalallee ta'ee hin jiru jechuudha. Kanaafuu laakiin yaada nama lamaa abbaan fedhee xalqaa seenee sirriidha suni garuu waan dalagateef argatee yoo ta'e malee wanti inni argatullee hin jiru yookiin damoos inni argatullee hin jiru sirriidha. Yaa dubbii kijibaatiin nama addaan diiganii duubatti hambisiisuun immoo xiqqoo baay'ee ulfaatti. Kanaafuu garuu namoonni waan akkana kana dalagan hin jiran waan ta'eefu rabbi irraa nama eegu wantoota akkana kana maaliifuu garuu ati yaada mataa keetiin qabaduu deemu malee yaada namaatiin gonkumaayyuu abadan deemuu hin qaban dhalas ta'e dhiiras ta'edha. Shamarras ta'e dhiiras ta'edha. Yaada nama lamaa biraatiin deemuun hin danda'amu. Yaada nama biraatiin deemu kun kuma hin danda'amu jireenya kee keessatti yaada nama biraatiin deemurra yaada mataa keetiin deemtu irra siif caala. Kanaafuu abdii galatoomna gorsiin kee baay'ee dasna jedhee dhugumaan yoo ka piraankii kan gootu ta'e haasofni kee kan dhumarra maaliifuu viidiyoon kee kan dhumarra gadhiiste kuni gorsa namaaf ta'a jechuudha. Kanaafuu hedduu galatoomni ani wanti nan irraa fudhadhe maali nama lama yaada nama lama keessa seenee namni tokko xalqaa seenee waan arge haasee ol borcee gabborcee nama addaan diifu deemu hedduudha waan ta'eef garuu waan akkasii irraa rabbi nama eegu namoota akkasii irrallee rabbi nama hafageessu. Akkasuma hajjii maal barreessee fi ture koomentii jalatti warri argitan hundi keessanuu abdii jalatti hajjii koomentiin inni barreesse xiqqoo baay'ee dasnan jenna akka mataa keetti maani inni wanti dasnan jenne ani duraayyuu sitti himee jedhanii barreessee fi koomentii barbaadatanii laxafa maaliif akkas jechuu danda'e ani duraayyuu sitti himee jedhu hin qabu. Abdiin gorsa isaatiin hin deemu kanaafuu ani duraayyuu sitti himee jedhee jechoota akkasiisan barreessuun xiqqoo namatti ulfaata. Namuu yaada mataa isaatiin deemu malee yaada nama biraatiin deemu hin danda'u. Kanaafuu abdiin gorsa ati nuuf kennite immoo galatoomii laakiin immoo koomentiin gariin kasi gorsee jira. Gariin immoo wantoota adda addaa kasii barraa'ee jira. Sanirratti sirriidha. Namni kamiinuu yaa keessaa'uu namni lamaan furmaata akkuma eegaleen ka'umsa irraa eegaleen ofuma isaatti furuu qaba malee namni biraa gonkumaa xalqaa jidduu keessa seenuu faayidaa takka illee hin qabu waan akka mataa kiyyaatti yaada mataa kiyyaatti asumaanuu dhiifame isin gaafadha. Maaliifuu namarraa haasoo faayidaa hin qabdu akka gorsaa ittiin fudhadhee haasa'e malee waan biraa ilaalchi. Cifadhee fi miti yookiin immoo ammalummaan viidiyoo waan hojjetu dhabee fi miti maaliifi namni kamiinuu isni galamti namni kamiinuu yaada mataa isaa qaba yaada mataa isaa ibsatuun baay'ee gaariidha. Bifa qajeelaa ta'e tokko yoo ibsate namni kamiinuu baay'ee gaariidha. Asumaanuu gorsa keetiif galatoomiin isiniin jira. Hundi keessanuu warra hanganumaa dhaggeeffataa subscribe like share godhaadha. Turtii gaarii isiniin jira isiniin jaaladha isiniin kabaja hundi keessanuu hundi keessan ilaaluutu isiniin jira. Turtii gaarii.